Sagalee Waaqayyoo akka jedhu sin tajaajila. Waaqayyoon duwwaa eeggachuu. Jecha kana jedhame sin callumadhaa jedhame Waaqayyoon duwwaa eeggachuu jedhame. Namni maqaa isaa beeku jira. Namni maqaa isaa beeku maqaa isaa waamee yaa abaluu abaluu ediniiti waaqa duwwaa eeggadhu edin. Maanis nu yaa abaluu abaluu itti maqaan qabdani. Lafa nama dubbise kun wangeelli Yohaannis boqonnaa 20 kutaa lama qaba. Kutaan lamman kun jireenya bartootaaf jireenya Yesuus Kiristoos agarsiisa. Jireenya Yesuusin kutaa lamaan ilaaltu, jireenya bartootaas iddoo lamatti ilaaltu. Maakiroo sekendii dura sa'aatii 36 dura wal takka ta'ee fi sa'aatii 36 booddee immoo maal akka ta'e jijjiirama sa'aatii 36 gidduu Yesuus Kiristoos awwaala keessa sa'aatii 36 ture. Turtii Yesuus Kiristoos awwaala keessa ture, turtii Yesuus rachitti arginuu fi jireenya bartootaa yeroo boolla keessa Yesuus Kiristoos ture sana maal akka fakkaatuuf akkasuma jireenya Yesuus Kiristoos boollaa gadiif boollaa olii iddoo lamatti ilaaltu. Yeroo baay'ee gaafa waa rakkattan Waaqayyo sin hin rakkisin. Wanti gooftaa sinitti ta'u lakkoofsan qabu. Gaafa waa rakkattan dhukkubii gooftaa ta'a, namni gooftaa ta'a, qoramsi gooftaa ta'a. Innati background history isaallee bad history isaallee beektu silki sirraan kaasu. Innati gargaartee silki gaafa rakkattan naman qabdan. Gaafa baay'ee kofaltan gaafa waa kiisis hin jirtu fira qabdu. Gaafa garuu golatti galtanii ciiftan naman qabdan. Yeroo wanti hundumtu sinitti dukkanaa'ee namni si gatee firri si gatee haalli si gatu waan baay'eetu gooftaa ta'a. Seexanni gooftaa ta'a, muki gooftaa ta'a, namni gooftaa ta'a. Amma namoota baay'een gaafa dhukkuban ikkoo fayyuudhaaf ati qoricha jenna waan hundumaa liqimsu. Dhugaadhaaf fayyuudhaaf ati qoricha ittiin jennaan wanti isaan liqimsin hin jiru. Maalli isaan maal duwwaa barbaadu fayyina duwwaa barbaadu wanta ta'eef. Namni rakkatee ija hin qabu. Iddoo kanatti jireenya bartootaa kan nuti agarru bartoonni abbaa dhiisanii haadha dhiisanii maasii araddaa qaban dhiisanii inni kaan hojii isaa dhiiseetu Iyyasuus Kiristoos hin duukaa bu'e. Amiin jettanii isin. Iyyasuus Kiristoos hin duukaa gaafa bu'an bartootatti Yohaannistu Iyyasuusin itti agarsiise. Indiriyaas, Beetros warri jalqaba bartuu ta'anii waamaman kan waamee cuubee Yohaannisi kan bartuu godhate Yesuusi. Yohaannis waa'ee Yesuus Kiristoos bartootatti meera. Bartoota isaatti. Kanaaf lafa Yesuus buufatu dhaqanii erga arganii booddee wajjin haasa'anii maalummaa isaa eega baranii booddee Yohaannisiin dhiisanii bartoonni baay'een gara Yesuusitti dhufan. Isaan kaan laga qurxummiitii dhufan, isaan kaan hojii dhiisanii dhufan. Akkaataan dhufaatii isaanii hundumtuu lola qaba. Waan nama dhibu isa isaan abdatanii manaa ba'antu jalaa du'e. Amma gaa dubbiin. Kan isaan ilaalanii haadhaaf abbaa dhiisan, kan isaan ilaalanii obboleessa dhiisan, kan isaan ilaalanii mana fira dhiisan hin du'e. Yeroo kana harka ol naa fuudhame. Barana warri qaawwaa kee irratti si arganna jedhan kan kee hadhaban kan isaanii haa argamu. Amiin jettanii. Yeroo kana namni ka'e elaa kaasa nuti sodaanne gatee badan jenne anoo waa tokkoon argee Yesuus si gatee hin badu. Lafa duwwaatti gatan jenne waa sin gatu Yesuus. Hundumtu warra basaaqqate. Duukaa bu'anii isaan qaanesse waamee gate waamee bajjiitti gate an sagaleen naga'aa jira akka jedha Yesuus waamee sin gatuan. Namni jiru ameen. Iyyaati mee Yesuus manaana baasee nan gatu jedhadhaa. Ammallee namni amane iyyee haa jedhatu Yesuus na waamee nan gatu jedhaase. Haleluuyaa haleluuyaa. Safara tachi deemee asa deemee odeesse. Bajjiitti isaan gatee lafa duwwaatti isaan gatee utuu waan tokko isaan hin godhin hin du'eedhan. Inni kaan odeessaa gara Emaawus, inni kaan odeessaa gara Anxookiyaa, inni kaan odeessaa gara Damaasqoo. Harkol naa fuudhi ituun fagaatiin oduun kun hin jijjiirama jedha Waaqayyo. Ola bara jana gatiyaa. Nama tokko irratti waa argaa jira.
safarulu makeetti safaru makeetti biyyu makeetti tollaadhu makeetti inni isaan odeessaa jiran kun hin jijjiirama. Haleluyaa. Adeemsa kiiloomeetirii 12 warra Emaa'uus oduu odeessaa deeman nu gatee du'e nullee waa nu godha seene nullee barana nama nu godha seene Israa'eliif daangaa deebisa seene hin du'e. Asii oduu warra Emaa'uus achii kan warra Anxookiyaa oduun biyya macheesse maali? Yesuus bartoota bajjiitti gatee du'e. Yeroo kana gaamiixuu hamaan yeroo mana sii ta'uu diddee alaa sii ta'uu diddoo akkam taatati? Halleluyaa dhaaga. Hundu hin odeesse. Hundumatu odeesse. Halleluyaa. Baay'ee kan dhibu wanta tokko. Warra Emaa'uus gaafa oduu odeessaa du'a Yesuus Kiristoos hin odeessaa gara Emaa'uus adeemaniidha. Seenaan macaafaa waaqarra ililleetu tureedha. Amiin jettee achi Yesuus du'aa kan eleetu ilillee kabarootumu qulqullootatu. Asii immoo oduutu odeessama. Awwaa tokko sitti hima. Inni asii oduudha inni achi galata. Namni tokko hin jiru as. Maal hin jedhee? Nama sarkana qabiitti safara kee oduu jira gubbaa moo galata jira jedhee. Gubbaa moo galatatu jira jedhee. Wangeela kana keessatti namoota waa sadii eegan agartu. Waa sadii eegan. Tokko warra waaqa eegan. Lama warra nama eegan. Sadii warra reeffa eegan. Jarri amman dubartoonni kun garuu lakkoofsa 9 Yohaannis 20:9 kun Yihuudoota waan sodaataniif baarrii cufatanii waaqa eeguudha. Yohaannis Maatewos maayidha yeroo waaqayyoon kanattu balbala kee maal godheedha cufadhuedha. Gaafa sin balbala isa kan namaa cuftan isa kan waaqa banama. Amiin. Balbala isaanii maal godhan? Abbaa gammachiistu na dhiba. Tuggee itti kaa'aniidha. Tuggee beektu? Baarrii cufanii tuggee itti irkisaniidha. Tuggee jechuun akka qulfii minaaminii kan qabu. Muka guddaa fiddeetu itti keessa akka nama waliin galleef. Achiin cufaa, asiin cufaa, alaa sodaa. Eewun eegu garuu nama akkasii tokkoof congratulation. Abbaa isaan beeku congratulation. Achii sodaa, asii sodaa, ija namaa sodaattee cufattee kan galte akka jedha baankee ani argeera. Ani argeera. Iyyaatime Yesuus argeera dhabe. Yeroo isaan wantumaa fixanii ta'anii lakkoofsa gosa ilaalaa isaan gidduutti kan hundumaa keessa abdii kutattee galtee har'a yeroo Yesuus itti mul'atu siif haa ta'u. Aktaaphaanaya. Anuun beeku nama tokkotti bu'eera Yesuus. Achi kan si ari'an asii kan si ari'an. Achi kan madoofte asii kan madoofte. Haadhoo kee dhiiftee riyaa kee dhiiftee keessaa galtee balbala cufattee kan teesse Waaqayyo har'a nama asitti haa mul'atu. Daawit akka jedha aawuni tasfaa'e maannoof. Ammas abdiin koo eenyu? Ani jakko isarranan keewwadha. Gargaarsi koo isaanaa dhufaa jedhe garagaraa ilaale hin jiru. Aawuni tasfaa'e maannoo. Alle tasfaachin. Nama tokko tarraaja jira abdiin kee. Inni hidhaayi ku jira abdiin kee. Tuu cufatanii hin salphanne hin qaanofne Yesuus jedhanii dingat dingat ድንገት ለማን እንደሆነ ያላቅም ዛሬ በ23 ድንገት በዚሁ ባደዋ ቀን ድንገት አማርኛ ለነርካ ፍረደች ማና ደዋ ገ አያኔ ፈና አርከል ፍራ ፓሳም ቤኩ ለበሰልበተ ከነቱል ፍን ሲታሙለት ኢሳን መግዱ ተርገሜቱ ኡፍ ማሉ ሀረ ከነን ኤቦዴ ኢሳዬ ጋጅርታ ከነን ኤቦዴ ባሪን ሩኩተምኔ ፊችካና ፉፋ መንጅሩ ወንቲማ መንጅሩ ወንጌል ለለበ መንጅሩ ይሁዳ አንበሳ ያ ቁስለኛ የሆነው ኢየሱስ በነሱ መሃል ተገለጠና ሰላም ሰላም አናባሳም ቤኩ ነጋን ሲፈታው
kan dhiphachaa jirtu nagaan siif haa ta'u. Nama si biraa akka bal'aatti kenni nagaan siif haa ta'u siin jedha Waaqayyo nime. Nagaan siif haa ta'u wede. Ameen. Har'a nama tokkotti kun haa ta'u. Diingata. Diingata. Eewudaa diingata. Eewujoo diingata. Dhugaa Waaqayyo tabbaan ergaa kana keessi kee presensi ta'an wanti si tuqaa jiru jira. Namootuma presensiin tokko sirratti deddeebi'ee laphee makee gammachiisaa jiru jirta. Diingata. 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 Diingata mana keetti galatatu ta'a. Diingata mana keetti faarfannaatu ta'a. Diingata mana keetti iyyuu foorii cuutu ta'a. Diingata mana keetti faarfannaa haaraatu faarfata. ያልታሰበ ነገር ሆላ ያላዲያ ጀራ በዱባ ሳይንለት ለበላ ዋቀዮ ሃሌሉያ ኢጆ ጀራ አንተ ሳንግዱ ትራበቴ ስዋሜን ሲገተሞ መናሲባቴን ሲገተሞ ኢጆ መዳን ቆልፈነ እስማሪያን ከሰባቴ ቃዋዳ ቶማስ ኮቱ ቁበካይ መዳኮ ያኔ መዳከ ያዴ ነምስላ ገኔ ነቄ መዳ ቆልፈቴ ወፍራሚ ጪ ነመ በርባዳ ኪሚ ነቄ ወዲ ሲፈቴ ቁስለኛው ኢየሱስ ነመ ተኮ ፈራ ነራጀ ነመ ተኮ ተረፍ መዳ ሳባቴ ሳንግዱ ዳባቴ ጆ ስዋሜስ ነመ ኮልፋ ሲንጎዱ አያ አባሳም ቤኮ ዋቀዮ ትራጅ ዳንጀዳ ስዋሜ ነመ ኮልፋ ሲንጎዱ ጀዳ ዋቀዮ አስላለም መዳ አርኪ መዳ ሚሊ መዳ መታም መዳ ሳንግዱ ዳባቴ እንጩፈተኒ ጆ ነመድቤ ጆ አብዲ ኩተተኒ ጆ ነመቱ ዋይ ኬሰን ወዶዴሰ ጆ hindu ejerani ijo yero sadi dam lamalo amma sitti debale ijo nagasini fataw yero sadi sadan tokkumma kamarkanes hincufattani bakka hinfittani bakka hingaltani bakka amma himbanattu himbatu abba tokko tirraja jira amma himbanatta himbata amma himbanatta himbata amma himullatta kaera yesus kristos ero tokko fitte galtaatu injallatin fitte galta betta aslalaanis namni jiru ከዚህ በላይ kana መጫላ ማልቱና አፌ ይቅርብኝ ጀቴቱ ኮባት መነት ደብቴ ቦስ ነሞተ ባይን ጨበኒ መነት ከንገላይ ለኮብሰን ቀበን ጆ አስማ ከሰ ይወራ ለኮብሰን ቀበን ጆ ሃደ በቀቴ አባ በቀቴ ከመነ ክራይ ኮባ ክሬፈቴ ገሌ ዋን ረረፉለ ደቤ ከለፋ ፈቴጭ ለኮብሰን ቀብ እጁ መነማን በርባዱና ጩፋ ነመከሲት ቨርጋን ፊዴ ዱፍ ያራ ስራምባና ሂምባታ ሂሙለት ጅራታ ደ ኢየሱስ የሮ በርቶኒ ትቶሌ ገመደን ቶማስ አከጀ ያ ጀረነ የሆነ ተቆረክነ ከኛ አርጌ ኢየሱስን ፈካቴ ነው ትሙለቴ የሆነ ተቆቱ ድራማ ነው ተጀቻ ረኮ ከኛ ላለ እኒ ዱግማ ዮ ዋቀታይ መዳሳን ገለገልቼ ይላላ እኒ ዮ ዱግማ ይሰተ ቁመን ከሰ ካይላላ ገዴኑ ኛቲ ረክነ ከኛ ገርቴ ኑቲ ተበቲ ገዴን ኢየሱስን ፈካቴ ዱፍቴ ሜጅራ መዳንሳ ቁመን ከሰ ካኒ ቤካ መዳ ጎፍታ ኮቲ እኑ ፌ ቶማስ ሲነመኑ ረኮ ከኛ ላልቴ ዱፍቴ ታቲ ኢየሱስን ሚቲ አና እኑ ቶማስ ለኪ ፊዲ ቁመን ካ ቁባ ከሰ ጋኤ ለፈ ብዝማራ ጋፋ አርጉ መዳባቴ ዱፍቴ ዱግማም ሲደል አሜን ሲዳ ዱጉማ በራና መና ከየት ተገርቴቱ ሁንዱምቱ ሲጋቴ ከንጅሩ ኢየሱስ ይነገር ተበራን ጎላ ከከሰ ተገርቴቱ አንተ ኮነ አነማ ተቆተራ ያጅ አለለባን ጅሩ እርጋንዱ በዳራ አንተ ኮነ ዋላ ጋሰካቲያ ዋቀዮ እርጋና ፍራፊደር ማለከቴም ቤኮን እንሳልባቱ ሲንጀላ ዋቀ እየተሜ አንንቃዳው የረድበያቴ ሆነ ጋቶ ኩበርቶ ተከሳ ከ ባካቹ ክፈቱልኝ ኑራ በዳ አማ የሮሙል አንም ቤኩ በኢየሱስ ስም አባሳም ቤኩ ስሙል ሰጀራ ዋቀዮ አያ ባካቹ ክፈቱልኝ ኢየሱስ ዱፌራ ሰልፕኒ ሀፌራ ቦይቻ ፌራ ገዲ ሀፌራ
nurraa bana harka kee raasii nurraa bana jedhu beeyati tokko lama dabali jedhadhuati abbaasaan beeku jedhadhuati safarri hoduudhaan machaaye ililleedhaan machaaye safarri jettee machaaye galataan machaaye eenyudhaati waliinan jijjiira jedha Waaqayyo sila warra mana cufatanii gadda rabsantu lafaa ol ka'ee ilillee keessa buuse haleluyaa hin qaanoftan nuun jettanii warri safaraan hin qaanofne hiyyeellaatan jettanii warri Emaa'us dubbiin akkas miti warra Anxookiyaa dhaggeeffadhaa warri Damaasqoo dhaggeeffadhaa warri Emaa'us dhaggeeffadhaa Yesuus nu gidduutti argameera. Ani abbaasaan beeku namatu galgala kana mana keessa deeme akka jedhee dhaggeeffadhaa warri bitaa dhaggeeffadhaa warri mirgaa dhaggeeffadhaa warri gamasii warri gamanaa Yesuus harka kee ol fuudhimee yeroo sadii maqaa kana waami dhiiro tokko lama mana keessa deemanii amte faarfannaa faarfatanii lakkii jiran eeyyamin jedhu dabbaasaan beeku nama galataan bahutu jira haleluyaa manuma gaddaan machaayetu faarfannaatti geddaran onis laala dhaabattee sodaattuun kun yoo dhiira taate gad hin baatu hin cufatte jette gaafa mana keessaa faarfannaan ka'u mindinna hodhan barana mindinna hodhaan machaasa farge mindinna mosa machaa keessa yaman nyaaka mindinna hodhime barana hamma namatti gaaffii ta'utti Waaqayyo waasii godha eewun akka ta'e hin beekon eewume namni si bahee galateeffatu eewun jedhe ijoo namni Yesuusin eeguun qaana'u jarri kun eenyuun eeguun jedhe Yesuusin eegu cufatanii eegu bo'aa eegu gaddaa eegu arrabsamaa eegu akkanaaf yeroo Yesuusin eegan arrabsamaa Waaqa eegaa kan jirtan beela'aa Waaqa eegaa kan jirtan Waaqayyoon dhufa inni si waame sin gatu inni si waame sin qaanessu